Facebook peejiin maallaqa ni argamsiisa. Eeyyee ni argamsiisa. Akka ajaa'ibatti argamsiisa. Akkuma YouTube'itti Facebookni illeen ni argamsiisa. Qarshii jechuudha yoo isin irratti dalagdan. Akkamitti akka irratti dalagan waliin bal'inaan ilaalla. Facebook peejii akkamitti bananna kan jettan illeen karaa salphaadhaan isteeppii xiqqoodhaan daqiiqaa 4 fi 5 keessatti akka itti banattan bal'inaan waliin ilaalla. Eegaa mana Oksijiin Oromiyaatiif haaraa namni taatan hundi keessanuu sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo notifikashinii irra keessanii maatii keenyatti dabalamaa. Wanti nu gadhiisnu yeroo yeroon akka isin dhaqqabduuf all notification mallattoo fuuldura sabiskiraayibii jettu san irra kaayyadhaa akka yeroo yeroon isin dhaqqabuuf wanti nu gadhiifnu barumsi nu gadhiifnu jechuudha. Like share gochuus hin dagatinaa. Kallattimaan karaa barumsaa isin Tole hordoftoota fi kabajamtoota yeroo tokko Facebookuma duraan fayyadamaa jirtan jechuudha kan biraa osoo hin taane isuma kanarra yeroo tokkoof ni tuttu jechuudha Facebooka keessan keessa eega akkanatti seentanii gubbaa kanarra ol dhuftanii tuqaa 3 kanarratti kilik gootu jechuudha. Sana booda akkanatti ol harkistanii jechuudha pages bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Kunoo amma akkanatti dhufee jira. Yeroo akkanatti dhufee gubbaa kanarratti kunoo create bakka jedhu kanarratti kilik gootu yeroo tokkoo fi sana booda maaltu isiniif dhufa kunoo gama gadii kanatti jechuudha get started bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Peejii haaraa banatu deemta waan ta'eef asirratti amma bakka kanarratti maqaa peejii kan keetii barreessinuun jedha. Maqaa peejii kana ittiin ibsuu barbaaddu san barreessinuun jedha asirratti. Gubbaa kanarratti maqaa peejii keenyaa san irratti barreessinaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf maquma Facebooka kiyyaa ittiin fayyadamaa jiru haa barreessu. Fakkeenyaaf maqaa Oromaan page jedheenituma haa barreessu. Kunoo Oromaan page jedhee irratti barreesseen jira. Sana booda jala kana neekistii ni jirti. Neekistii gootu jechuudha. Gar fuulduraa deemtu jechuudha neekistii gootanii. Sana booda yeroo akkanatti isinii fidee fakkeenyaaf kaataagorii akka nu filannu nu gaafata jechuudha. Wanta irratti hojjetuu dandeenyu waa'ee barumsaa ta'e, waa'ee muuziqaa yoo ta'e waan barbaadan ni filattuun. Fakkeenyaaf kun asirratti Health Beautiful nuun jedha. Asirratti illee Music Brand jedha. Kan barbaadan ni filattu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf akkeessa wanti isin barbaadan akkeessa hin jirrellee asirratti barreessitanii sarchi gootanii argachuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma peejii kanarratti waan gar fuulduratti irratti barsiisuuf deemta waan dandeettii keessan irratti hundoottanii asirratti barreeffattanii barbaadu jechuudha. Ani amma mee fakkeenyaaf Music Brand kanarratti haa tuqu. Sana booda kan barbaadan isin asii ni filattu jechuudha. Hamma barbaadan ni filattanu. Ani amma tokkumaa filadhu. Sana booda gadi buutanii create bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Kunoo amma as na fidee jechuudha. Kallattiin yeroo inni as isin fidee generaaltu jira, kontaaktiitu jira. Asii yoo gabbuutan weebsaayitii jira, iimeelii jira, foon nambariitu jira jechuudha. Asumatti ol deebitan BO bakka jedhu kanarratti fakkeenyaaf waan yeroo followersiin keessan mana keessan dhufe fuuldura isatti abaawootii jalaa dubbisee argatu waan irratti barsiisuuf deemtan san peejii kanarratti barumsa kanaatiin barsiisuuf deema. Baga nagayaan dhuftanii like share gochuu hin dagatinaa waan jedhamu waan barbaadan waan yaada keessanii waan peejii keessan jalatti mul'atu abaawootii peejii keessanii jala mul'atu asirratti ni barreeffatan. Fakkeenyaaf amma welcome baga nagayaan dhuftan jedheetiin jira. Sana booda gadi buutu jechuudha. Asirratti weebsaayitii jedha. Fakkeenyaaf weebsaayitii liinkii weebsaayitii keessanii kan yuutuubaa haa ta'u kan weebsaayitoota garaagaraa fayyadamtan haa ta'u asirratti ni barreeffatan. Opshinaala kun yoo feetan ni barreessitan, yoo feetan bira darbitan boodallee irratti guutatuu dandeessan waan ta'eef asirratti iimeela kanallee yoo barbaadanitti guutanii barbaadu baannaan ni dhiistan. Foon nambarillee yoo feetanitti guutan yoo feetan ni dhiistanii jechuudha. Bakka gubbaa bakka lookeshiinaa kanarratti immoo fakkeenyaaf biyya keessanillee yeroo galtan isin fayyada waan ta'eef kan biyya alaa jirtan yookaan biyya keessan irraa deemtanii jirtanillee Itoophiyaa ni guutattu jechuudha. Adireesii kanarratti siit bakka jedhu kanarratti immoo
magaalaa keessa jiraataa jirtan fakkeenyaaf magaalaa isinitti dhiyoo jirtu ni barreeffatu fakkeenyaaf amma Adaamaa jedheetuma adiisu Adaamaa Shawaa Itoophiyaa jedha yaa'u kun rakkoo hin qabu isin waan barbaadan feetan Adaamaa jettaniituma waan barbaadan itti guuttatuu dandeessu gadi buutanii zip code bakka jedhu kanarratti immoo kuma takka guutaniituma bira darbitanii jechuudha fakkeenyaaf kan Finfinnee fi Adaamaa kanuma zip code akkanatti kuma takka guutanii bira dabarfattanii jechuudha sana booda maal gootu amma asirratti waa baay'ee isin gaafata kunoo asirratti kana hundaa'u ni dhiiftan jechuudha kun opshinaala hundinuu waan hundaa'u dhiistanii bira darbitu jechuudha gama gadii kanatti neekistii ni jirti neekistii bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha eega neekistii irratti cuqaastanii gara fuula duraa gaa'u gara porofaayila irratti jijjiirratuutti isin geessa jechuudha kunoo amma porofaayila irra kaayyadhu naan jedha porofaayila illee yoo barbaadan irra kaayyattan jechuudha yoo hin barbaanne dhiistanillee irra darbuu hin dandeessan booda irratti sirreeffatuu dandeessan waan ta'eef ani amma irra kaayee argisiisa fakkeenyaaf porofaayila keessan irra kaayyatuuf kunoo mallattoo kaameeraa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu sana booda kunoo akkanatti dhufee gaalaarii keessan keessa isin galchaa ani amma mee fakkeenyaaf tokkomaas keessaa fudhadhu kunoo porofaayiluma kiyya kana haa fudhadhu ni eeggattu ni banamaa jechuudha asirratti ufuma isaatiin asirratti ol bahaa jechuudha sana booda duuba isaallee jechuudha waan barbaadan kaa'atuu ni dandeessu bakka kaameeraa san irratti tuxxanii baanaarii peejii keessanii dudduuba keessan kaayyachuuf kunoo amma fakkeenyaaf gaalaarii keessan galche jechuudha gaalaarii keessa yeroo isin galche suuraa barbaadanii fudhatamii ani amma suuruma kana haa fudhadhu jechuudha mee baanaariin isallee irratti ni hidhamu moo hin hidhamu kan jedhu walumaan ilaallaa jechuudha asirratti kunoo barbaadaa jira waan ta'eef upload ta'aa jira ni eeggattu jechuudha kunoo akkanatti bareedee kaayamee jechuudha maquma peejii kiyyaatiin yaa'u kana duraan hojjetadhee waan lafa kaaddeef isinillee akkanatti hojjetattanii lafa kaatanii irratti sirreeffatuu ni dandeessan yoo barbaadan boodallee irra kaayyachuu ni dandeessan jechuudha waan kana hundaayyuu yeroo sirreeffattan hordoftoonni keessan dhufee maaliin akka fuuldura peejii keessanitti isin arguu danda'u maal godhuu dandeessanii asirratti kunoo edit action pootan bakka jedhu kanarratti pootanii isaa sirreessuuf asirratti kilik gootu sana booda kunoo akkanatti dhufa tiraay bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha kunoo tiraay bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu sana booda kunoo akkanatti waan peejii keessan followersiin keessan yeroo dhufe isiniin qunnamuu danda'u lakkoofsa WhatsAppiitiin ta'ee iimeela keessan kaayyattanii liinkii garaagaraa kaatanii yuutuubaan wal qabsiiftanii waan barbaadaniin kun asirratti wal qabsiisuu dandeessanii yoommoo misinjara irra kaatan baay'ee bareedaadha namni peejii keessan jala dhufe karaa misinjaraatiin kallattimaan isin qunnamaa jechuudha yoo akka fooloo nu godhullee barbaadan kun ol harkiftanii bakka fooloo jettu kanarra kaayyachuu ni dandeessanii jechuudha nama kiyya misinjara irra jira misinjaruma kanarratti haa dhiisu jechuudha misinjaruma irratti haa dhiisu misinjara irra yoo kaayyattan bareeda jechuudha akkanatti eega irratti samaayii gootanii next bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha eega akkasitti cuqaastanii kunoo amma peejiin gubbaa kanaan banamee ni argitan Oromaan pages jedhee jira jala kanaan save bakka jedhu kanarratti save gootuu jechuudha eega isin save gootanii kunoo amma akkanatti pootaniin isallee naasirraahee jira jechuudha misinjara irra kaadde sana booda nextiin jala kana jirti next gootu ni eeggattu jechuudha hanga inni banamu ni eeggattu jechuudha daqiiqaa muraasa fudhata kiyya amma kunoo akkanatti asitti naaf fidee jechuudha asirratti amma lakkoofsa WhatsAppiitiin akkana wal qabsiisu na gaafata jechuudha lakkoofsa WhatsAppii yoon barbaadeettiin guuttadhaa yoon barbaanne immoo skip bakka jirtan tuqeen dabarfadhaa jechuudha irra darbituu jechuudha kunoo amma akkanatti dhufee friendii kan kee invite godhinaan jedha invite friends naan jedha kun asirratti hiriyoota keessan affeeruu yoo barbaadan asumaan gootanu amma fakkeenyaaf kana dhiiseetiin bira dabarfadhaan maaliif booda affeeruu hin danda'a waan ta'eef next bakka jedhu kana tuttanii bira dabarfattu jechuudha sanduuqni kun lamaanuu gama gubbaa kanaan ni argitanii sanduuqni kun lamaanuu banaa tahuu qabaa jechuudha bantanii dhiiftanii jechuudha gama gadii kanaan dan bakka jettu kana tuttanii jechuudha amma peejii keessan guutummaan guututti xumurtanii jirtanii jechuudha akkanatti yeroo inni isinii fide kunoo asirratti welcome to your new pages nuun jedhee jira baga nagayaan dhuftan gara peejii haarayaa nuun jedhee jira kanaafuu amma kun maal gootuun isinii gama gadii kanaan jechuudha asirratti illee page notification on your
profile nuun jedha. Asirratti illee kanallee banaa ta'uu qaba gama gadii kanallee kunis imeelli kunis banaa ta'uu qaba. Sana booda save bakka jettu kana save gootuu jechuudha. Kunoo amma guutummaan guututtu peejiin kiyya naaf banamee jira. Akkana bareedee naaf banamee jira. Sana booda kunoo akkanatti waan barbaadan poosti godhuu ni dandeessaniin isiniin jaa hordoftoota kiyyaa akka isiniif galu immoo abdii guutuun qaba. Kan yoo wanti isin fakkeenyaaf isin bantan kun wanti isin irra guuttan kun kan isinirraa hanqatu jiraate irra deebitanii guuttatu yoo barbaadan illee edit bakka jedhu kana tuxxaniituma sirreeffattu jechuudha. Daashboordiin isallee kunoo as jira. Daashboordii isallee sirreeffachuun isinirra jiraata jechuudha. Sana booda waan barbaadan irratti dalaguu dandeessanii kunoo amma kiyya asiin followersiin kiyya 0 jedha, laayikiilleen 0 jedha. Amman bane waan ta'eef waan barbaadan irratti hojjetu ni dandeessaniin isiniin jaa barnoonni arraaf qabadhelleen asumarratti raawwata jechuudha. Barnoota itti aanu keessatti peejii feesbuuka keenyaatii fi yuutuuba keenya akkamitti wal qabsiifnee wanti nu yuutuubii fi feesbuuka irratti dalannulleen hundinuu akkamitti adsensii tokko irratti nuuf galuu danda'a yookaan feesbuuka keenya irra namni dhufe akkamitti bakka fooloo nu godhu san sabiskiraayib nu godhuu danda'a, karaa kamiin feesbuuka keenya jala yuutuubii keenya kaayannee yuutuuba keenya itti guddifachuu dandeenya kan jedhu isiniif qabadhee kan dhiyaadhu ta'a. Viidiyoon irraaf qabadde asuma irratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii.